Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga jiraatanii hordoftoonni kiyya YouTube kiyya arra barumsa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barumsa kanas akka isinitti gammaddan abdiin isinirraa qaba. Barumsi kunis maal jechuun keessan ilaalu. Osoo barumsa keenyatti darbiin duratti warri YouTube kiyya haaraa taatan subscribe naaf godhaa. YouTube kiyya argachuudhaaf YouTube keessan seentanii YouTube keessan keessa yeroo asirratti sajjaltu ridiyyee jettanii ridiyyee tuub jettanii sajjaltu san booda akkasitti isinii fida subscribe diimtuu kanatti cuqaaftu jechuudha. Akka itti argattu jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti isin dabarsina. Barumsa keenya irratti maal jechuun keessan ilaalu. Barumsi keenya fakkeenyaaf suuraa yookaan suuraa tokko nama wajjin kaatanii namni isin wajjin kaatan sun yookaan nama sana of biraa muruuf yookaan nama ta'uu danda'a, waan bukkee keessan jiru ta'uu danda'a, of biraa balleessuudhaaf bakka uumamaan barbaanne tokko of biraa balleessuudhaaf akkam karaa salphaadhaan aappii kana namni dhabe hin jiru. Jawwaala keessan keessa namni dhabdan hin jiru. Jawwaala keessan keessa aappiin kaameraadha akkuma beekamu. Karaa icciitii isaa keessaan karaa ittiin ofirraa balleessanu waan barbaadan keessa seena jechuudha. Wanni kana keessa seenna. Okay, yeroo akkasitti keessa seennee jennee gara harka bitaa kanaan gadi dhaanaa suuraa fakkeenyaaf suuraa nama lamaan jiru waan hin balleessu barbaade wayin naqee fidadhi jechuudha. Suuraa wayin fidee dhufa qoyyaa. Amma fakkeenyaaf suuraa kanaan fidee dhufe suuraa kana yookiin of biraa muruuf abiyyana biraa muruuf karaa gabaabaa eessa seentu mallattoo wanni kana keessa seentu jechuudha. Mallattoon xiyyatti qabe sana rukuttu jechuudha. Erga rukuttanii booda mallattoo qalamaa kana rukuttanii booda akkas gootanii irraa busattu jechuudha. Erga irraa busattanii harkaan eenyuun kutuu barbaanne ridiyyee moo abiyyee kunnaa abbuma tokko kunna jechuudha. Mee ofumaan kuta jechuudha. Akkasitti xiyya kana irratti marmartu jechuudha. Irratti marmartu itti intini gootu jechuudha. Erga akkas gootanii fixxaniin booda harka keessan irraa fudhattu jechuudha. Amma badeera jechuudha. Badeeraa dirqama maal gochuu qabdanii dirqama xiyya sanarraa mallattoo suuraarraa jallisuun qabdan jechuudha dirqama. Amma of biraa balleesseen kee jechuudha. Of biraa mureen kee jechuudha. Intini saaratti deebisee yoon isin agarsiisu bakka wanni kana tuqee fakkeenyaaf bakka kana tuqee yeroo isin agarsiisu akka duraatti deebisuuf fakkeenyaaf ilaala mallattoon suuraa dhufee suuraan xiyya kanarraa bade jechuudha. Bootaa mallattoo diimaa kanarraa bade jechuudha suuraan. Amma akkasitti deebifna. Akkasitti yoo irraa haquu barbaanne suuraatu nu jala suuracha deebi'e jechuudha. Amma mallattoon diimaa kun mallattoo suurarraa bade. Kanaafuu akkasitti fayyadamaan isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa galatoomaa itti fayyadamaa. Please YouTube kiyya subscribe like godhaa. Akkasii galatooma.